Fi fardaatti tun beeknu dura gara dorgommii otoo addunyaattis otoo gara Afrikaatti dhufee dura yoomi kan fardaa wajjin wal bartanii akkamitti leenjitan leenjiin keessa yoom ture ni sana yaadachiisa. Kan leenjii jalqabe waggaa lamaaf ji'a ja'a san keessatti asalxaniin keenyas nama lama isaanis Abii Barriyoon fi Taganoo Araarsu. Kan isin leenjisan. Akkamiin ijoolleen kun farda danda'u jedhamanii dhufanii isin argatamoo caaluma jedhanii isin filatan. Yeroo jalqabaa isin leenjisuu jalqaban. Yeroo jalqaban leenjisuu jalqaban safara keessaa ijoollee amanaa hin barbaannedhee abbaa fardaa Boqqaggaa'uun Tasammaa isaanitu ijoollee amanaa hin barbaadanaa barbaadedhee kazaara safara keessaa ijoolleen leenjistootatti himan obbo Saggaa'uun Tasammaa. Warra isin leenjisan. Kazaara isaan immoo warra safara keenyatti himanii kazaara isaan immoo ijoollee amanaa hin